Akkam jirtan hordoftoota yeroo santuu bakka jirtitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atudha. Hadda ergaa gabaabduu salphina koronaa vaayirasiin Ameerikaatti fidee jira qabadhee isiniif dheeraa gadhumatti nafaana tura. Ameerikaan ji'oota muraasa dura akkas jedhaa turte. Qoqqobbii seenaa keessatti mul'ateen beekni Iraaniin irra kaa'ee biyya san diiga. Iraan keessatti kaampaniin kamiyyuu yookaan biyyi kamiyyuu investi godhuu hin danda'u. Akkasumas biyyi kamiyyuu biyya san waliin daldala geggeessuu hin danda'us. Biyyi kamiyyuu Iraan waliin walitti dhufeenya qabaachuus hin danda'u. Kaajaja kana didee yakka Ameerikaa badhaatutu isa eeggata. Yerusaalem magaalaa guddoo Israa'el akka taate ani murteesseera. Biyyoonni addunyaa hundi murtee kiyya fudhachuu qabu. Sun ta'uu baannaan qabaan kiyya jaba. Saawud Arabiyaan eegumsa kiyyaa fi gargaarsa kiyyaan ala torbaan tokkoof akka biyyatti itti fufuu hin dandeettu. Afrikaanonni kosiin homaan fayyadne gara dachee kiyyaa seenuu hin danda'an. Kana qofaa miti eenyuyyuu gara biyya kiyyaa akka hin seenne doolaara biliyoonootaan dhangalaasee daangaa kiyya dallawa. Akka addunyaatti sadarkaa waraanaatiin ani tokkoffaa. Hasaasii tokko malee ajaja kiyya kan hin fudhanne meeshaalee waraanaa babbareeda kiyyiin itti ergaa jiraatu. Erga kana dubbatteen booda rabbi qoqqobbii kanaan dura mul'atee hin beekne irra kaa'e. Ikoonoomii daaraa ta'aa deemaara. Ikoonoomii kadaaraa jalaa ta'utti jiru kana dandamachiisuuf bifa kanaan dura mul'atee hin beekneen baajata doolaara tiriliyoona 2 baaftus ikoonoomii dandamachiisuu gonkumaan itti milkooftu hin fakkaatu. Dhaadannoo Ameerikaan guddittiin Iraanitti dhaadatte. Guddaa hunda olii katee rabbi deebisee isimatti garagalcha. Hadda biyya Ameerikaatti kaampanii yookaan biyyi kamiyyuu investi godhuu hin danda'u. Ameerikaa waliin bilisummaa yookaan sammuu nagaatiin daldala wal jijjiiruun hin danda'amu. Ameerikaan kanaan dura murtee ani Israa'eliin murteesse biyyiin fudhadhu jedhe adabbii kiyya nama jedhaa turte. Hadda koronaan qabxi godhee qabee ofiifuu boolla seentu dhabde. Akkoo biyya kamiyyuu adabbii xiqqoo rabbi addunyaa guutuutti labse dandamachuu dadhabdee waan gootu dhabdee dhiphinna hamaa keessa jirti. Ameerikaan kanaan dura waardiyyaan Saawud Arabiyaa ana eegdoo kiyyaan ala Saawud Arabiyaan torbaan tokkoof akka biyyatti itti fufuu hin dandeettuudha turte. Hadda lammiilee isiitu eeguu dadhabdee rakkoo keessa jirti. Ameerikaan Afrikaanonni kosiin homaan fayyadne akkasumas baqataan kamiyyuu gara biyya kiyyatti akka hin seenne doolaara biliyoonotaan dhangalaasee daangaa kiyya dallawa jedhaa turte. Hadda osoo daangaa kiyya banee rakkootta gara Ameerikaa seenaa jetteellee kadhatte namni gara biyya isii seenu waan jiru hin fakkaatu. Maaliif gaafii jedhuuf koronaa vaayirasiin harki caalu achitti walgaa waan ta'eef jechuudha. Ameerikaan kanaan dura biyya kamiyyuu waraana kiyyaan daaraa godhuu danda'ittee dhiichisaa turte. Hadda jeneraalonni waraana isiitu iddoo tokkotti walganii waliin mari'achuus ta'e ajaja dabarsuu hin danda'an. Walumaa galatti Ameerikaan kanaan dura anaan ala jabaan hin jiru jette akka waan addunyaa hunda ofii uumtetti of ilaaltu akka biyyoota kamiyyuu koronaa jalaa baqattee manatti galtee mana taa'utti jirti.